كوني لا سفرنجين وجدت لا نربي وجدت مكونو أكيدني كوني لا كون إمبيك لا مديك لا مانيتشي سكانادا إرجي hijaarame waggaa kara waggaa 200ti garuu immoo haaromfamuunsaa waggaa 150 oliidha. Si inni mana citaa baatee jiru kana gaawannaan. Egaa akkuma argitanu ila musoosoo too jechuudha la musoosoos toosin jedhama ila harka nama tokko guuta laaka kanatti illa. Abbaan koo abbaa Joobirirraa fuudhan abbaan Machaa ani immoo abbaa Machaa irraan fuudhan. Ani adda laloonni kan koo waggaa 73. Meekota bakka ajaa'ibaa wayiin isinitti agarsiisa. Bakka amanamne Jimmaarraa kiiloomeetira 65 ol deemnee dhufne achi immoo gara kiiloomeetira 5 wayii gara baadiyyaatti ol gallee bakka ajaa'ibaa wayii isinitti agarsiisuu dhibne atu maal ta'e bareedduudha. Meekotaan waliin laalaa waan kana fakkaatu mana kana fakkaatu. Mana citaa keessatti ke laayitiitti keessatti akka laayitiitti kan agalaggalu. Ayilaandiin akkasiin kaa'amana. Duris akkasii? Ergasii akkuma kana. Kan fidu manni ergasii akkasitti gabaabaadha. Laalaa asirra sarara immoo ayilaandiin akka inni keessa biraayitinasiin akka inni laayitiin galu akkas godhama jechaadha. Baay'ee guddaadha kun. Erga mana citaa isin agarsiifne maaf guddaadhuma isaa gaggaafannee taabii baay'ee boodaas geenye. Kunoo kan asirra keenya itti naannofna neme. Asirra keenya ilaalaa asirra keenya itti naannofna neme. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'a
bakki nu argamne bakka addaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Akkuma argitan mana citaa ajaa'ibaa wayii. Erga mana citaa hojjennee manuma bareedaa akka duriitti waan waggaa 150 ol kan lakkoofsis mana citaa ajaa'ibaa wayii isinitti agarsiisuu fi akkuma argitan manni kun baay'ee guddaadha. Tuwoon isaallee akkasitti haammatamee waan harki namaa qaqqabu miti. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Kan isiniif fudhannee dhufnee jirra. Waan irraa hojjetame hamma ta'e illee nama gaafannus qabna. Mee isin amma xumuraatiin waliin turtu. Egaa akkuma beekamu chaanaaliin kun haaraadha. Gatii haaraa ta'e jennaan subscribe like godhaatii viidiyoo kana hiriyoota keessanii dabarsaan isiniin jedha. Kan nuti dhufne baay'ee fagoorraa dhufne Jimmaarraa kiiloomeetira 65 fagaatu jechuudha. Ganda yaacii keessatti argamna. Qunaacoo bakka jedhamtu kiiloomeetira 5 ol galchaa motoodhaan baay'ee deemnee dadhabnee dhufne. Ergi hojjennee wama gaarii hojjennee akkasiin viidiyoo kanarraa ittiin bohaartanii waa barattanii jajjabeessitanuu barbaanna jechuudha. Akkuma sirraa dhageessanii akkuma argitan taa'aa baay'ee booda dhufnee as geenye viidiyoo kana siif dalagaa jirra. Erga hojjenne waan bareedaa isiniif hojjenne jennee as dhufne viidiyoo kana isiniif dalagaa jirra. Akkuma argitan mana citaa akka isa kaanii bibbicoo osoo hin taane akka ajaa'iba. Kanaan durallee akka masjidaatti itti fayyadamaa turani masjida cimaa ture akka turellee sichitti gara fuulduraatti nuu ibsu. Amma xumuraatti nu waliin turuun dagatina. Viidiyoo kana hundi keessanuu like gootanii hiriyoota keessanillee akkasiin share gootanii jajjabsitan abdii qabna. Chaanaaliin kun immoo ganaadha reef subscribe gara 1000tti dhiyaataa jira. Kanaaf subscribe goone jechuudha. Hundi keessan godhaati gara viidiyoo. Si inni mana citaa baatee jiru kana gaawannaan egaa akkuma argitanu ila mososo too jechuudha la mososos toosin jedhama ila harka nama tokko guutalaa akka kanatti ila argitanii baay'ee isaa waggaa dheeraadhaaf kan turedha jechuudha laan kun. Yaalala ergasii kanatti bishaanis waan akkasii maaf amma hojjetamu dhabe garuu haa dhiifame wanta akkasii amma hojjetamaadha wanta akkasii akka qabeetiin hojjetan ilaalgite qabeerra bahe dura jechaadha moqorqoraan qabeerraa wanta kana alan argu jechaadha wanta kana alan argu qabee yaadadhe jechaadha qabee fakkaata miti kun qabeen bifa kana Masaaqularraa kan hojjetan. Kana fakkaata jarri dura kan moqorqoraa baasan jechaadha. Amma moqorqoraa jedhama miti. Inni moqorqoraan ittiin waddaatame ittiin dhiqatamu jechaadha. Inni kana fakkaata ture laa. Kanarraa ka'anii moqorqoraa hojjetani laa. Bara teknooloojiin kanaan babal'ataa dhufe. Akkuma argitan waa'ee qabee kanaa kaasni dubbanne sila. Jechuun kun ilaa safaranjiin hojjette laa. Inni rabbi hojjete immoo kunoo. Argitanii? Kun ilaa kun hin biqila miti akka kuma hadhooftuu irraa biqilaa kun akkuma argitan kun isa rabbi hojjete isa kam wayyi isa kam filattu akkuma argitan kanarraa ka'anii kana hojjetan kanarraa ka'anii immoo moqorqoraas sana hojjetan jechaadha. Teknooloojiinis hojii rabbi irraa. Maqaan keessan eenyudha obbo? Maqaan kun Naasir Abbaa Machaa Abbaa Joobirii jedhama. Seenaa waa'ee mana kanaa baruu barbaanneeti. Waa'ee mana kanaa abbaan koo Abbaa Joobiriirraa fuudhan Abbaan Machaa ani immoo Abbaa Machaarraa fuudhe ani hadhaa dhaloonni kan koo waggaa 73 abbaan kan koo immoo gaafa abbaan isaanii darbanu waggaa 3 abbaa kooti achitti immoo abbaan Joobir gara waggaa 78 ta'anii isa waggaa isaanii malee waggaan isaanii guddaadha. Kan dammarame waggaa 200 achi ta'a dammaramuun isaa. Garuu inni kun immoo asaddafamee haaromsamee lafa kaa'amuun isaa gara waggaa 160-70 keessa jira jechuudha. Otuma haaromsamuu
kanarratti ga'e. An abbaa akaakayyuun koo abbaa Joobirii, abbaan Maccaa abbaa kooti. Abbaan koo natti dabarsinaan ani immoo hadhaa waggaa 73 ga'e kanuma keessatti jechuudha. Takka addee kanaatuun qayyaramu bootaan kun. Kanaafuu amma akka kanatti gatamee kan jiru haaromsuus hin barbaada, waa hunda barbaada. Qe'een seenaa qabu durii hin cabee gara seenaan kun deebi'ee nu wajjiniin immoo lafaa ka'ee jennaan immoo deebinee ilmoo kan keenyatti dabarsuu barbaanna. Ilmoo kan keenya immoo akka ilmoo isaatti dabarsuu kan barbaannu kanaa galatoomaas kan waan isinitti dabarsee jechuudha. Ishii galatoo. Egaa akkuma argitanu hordoftoota keenya ilaa manichi isa kanadha. Ergi hijaarame kara waggaa 200ti. Garuu immoo haaromfamuun isaa waggaa 150 oliidha. Wama baay'ee argine. Akkuma isaan irraa dhageessan baay'ee tokko nama ajaa'iba, baay'ee tokko nama dhibaa. Nullee waggaa 150 inni isaan immoo 160 hanga 170 ture jechaadha. Baay'ee tokko nama dhibaa. Seenaan baadiyyaa keessatti akkas eegame wanti kun akka seenaatti taa'uun isaayyuu baay'ee tokko nama ajaa'iba. Wanti isin kanarraa baruu qabdan wanti akkas naannoo baadiyyaa keessa dhodhokatee jiru yoo jiraate nuu mul'iftanii akkasiin seenaadhaaf haaromsitanii bakka kanaa ilaaltanii akkasiin hordoftanii wanta akkasii qajeelchitanii seenaadhaaf lafa keessanuuf viidiyoo kun isin fayyada isiniif jedha. Akkuma argitan baay'ee tokko nama ajaa'iba. Guddinni isaa, bal'inni isaa, amma bal'inni isaa meetira meeqa ta'a? Akkuma isaan jedhan egaa taakkuu 40 ol ta'a jedhanii meetiraan safaranii ilaalee natti fakkaata. Taakkuu 40 ol ta'a jedhanii kun atoo mana citaa ta'e bakka mana citaa sadiitti hin ba'u kun hin ba'a miti? Mana citaa sadiitti hin ba'a jedhan atoo. Wanti kubbee sana irra kaa'amee jiru maalinni? Saaniidhaaf maalni sittiin? Gummoo jedhama? Maalirraa hojjetama? Inni gubbee irra taa'ee jiru gaa waddeessa irraa hojjetama. Gummoo jedhama. Akkuma argitan baay'ee tokko nama ajaa'iba. Naannoo baadiyyaa yeroo dhuftan egaa waan ajaa'ibaa waan mukarraa hojjetame yookaan immoo waan uumaa rabbii irraa argitu isinii galee. Kanaaf yeroo baay'ee magaalaa keessa deemneef isiniif hin hojjennu. Wanti magaalaa keessa deemee viidiyoo dalagu baay'ee waan ta'eef nummoo al tokko akkas babaanee isiniif dalagne inneeti. Viidiyoo kana immoo qophaa keessan qofa ilaalinaa. Isinuu beektu. Baik. Mau tahu akkasa? Daayituu waggaa 100 olii. Mooyyee durii jedhanii mooyyee duriitidha kun. Naara ishee jettedha. Hello. Akkuma argitan jala kun mooyyee ergasii midhaan. Waggaa ilaa inni kun isa 100 oliidha. Naara. Argitanii? Asii maaltu baala? Maal jechuun godhuu eegamu. Akkuma argitan viidiyoon addaa kana fakkaata. Daawwannaan addaa isii wajjin goone akkuma argitan baay'ee fagaannee baay'ee deemnee gara naannoo baadiyyaa jirra. Daawwannaan akkam ture? Baay'ee isaa namatti tola. Baay'ee jechuudha. Waan hin takka argeen beene danuu isaan argee isinis yoo danda'ame kottaa daawwadhaa. Yoo wanta akkasii irratti nu jajjabeessitan waan baay'ee isinitti agarsiifne inni abdii qabna. Wanta kanallee yoo barbaadan irra deebinee isiniif hojjechuu dandeenya. Gara fuulduraatti immoo bal'isnee viidiyoo irratti dalaguu dandeenya. Ammallee keessoon isaa xiqqoo hin hojjetamaa jira. Xiqqoo keessoon isaa dubba'amaa jira. Akkuma sila ilaaltan xiqqoo hin haaromsamaa jira. Kanaaf bal'inaan keessoo isaa sirriitti ilaalla. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Ciao.